Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiruu fi qabsoo gaggeeffamaa jiru cinaa dhaabbachuuf walgahii waldaan hawaasa Oromoo Neezerlaand yaame kana haasaan kan banan durataa waldaa hawaasa Oromoo Neezerlaand obbo Nasruu Haasan dhaamsa dabarsaniin wareegama qaqqaalii kaffaluun uummanni Oromoo biyya keessatti qabsoo gaggeessaa jiru kana cinaa dhaabbachuun murteessaadha jedhan. Uummanni Oromoo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kaffalaa jira. Hawaasni Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraatan immoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa taasifamaa jiru gama dinagdeen utubuun dirqama lammummaati. Yeroon kun yeroo garaagarummaatti xiqqaan gidduu jiru itti afarsinus miti. Kun dhaabbachuu qaba. Kana waan ta'eef fuuldurattis marii walirraa hin cinne gochuudhaan hanga uummanni keenya mirga isaa gonfatutti itti fufiinsaan deeggarsa walirraa hin cinne gochuun murteeffachuu qabnas jedhan. Kotaaniiti aranuti hogganaa fi warri ala jirrus isaan faana fiiguu dadhabne nyaatanii ka garaa hin qabne uffatanii ka qaamaa hin qabne kaalagaan biyya isaanii keessatti ittiin bashannanu uummanni rakkoo isaanii san huccuu lafa afaniiti saantima lama waan qaba walitti buusaa jiran. Yoo salphina taate namni akka keenya salphate hin jiru. Maqalee dhufteeti hogganota keenya maneedhaa keessatti biddaan gubti. Kun har'a ilma Oromoo tokko kan biyya tana keessa jirus ta'e akka hoggaanaattis ta'e kan kun rifachiifne wani namummaatu nu keessa hin jirtu natti fakkaata. Eenyutu Oromoodhaaf har'a qabsoo uummanni Oromoo godhu san hoggaanee lolchiisee uummata sanii wajjin kufaa jiru isa biyya alaa taa'ee deeggaraa akkuma keenya ta'uu osoo hin ta'initti kan amma sooyinee qorachuudhaaf yeroon hin jiru. Uummanni kan gaafachaa jiru dhumaa jiran argitan ka biyya jiru homaa harkaan qabu kan isaan gaafachaa jiran waraana amma kanaan duree kan gochaa turtan gargaarsi godhamaa ture gargaarsa uummata rakkatee iddoo naannawa adda addaa Oromiyaa keessatti warra miidhaman waan dandeenye mira dhaabbachuudha jedhanii akkuma namuu dubbachaa ture koreenis dhiyeessanii turanii bakka sawwanni sun gahee miti irratti dhumteetti dubbin amma dubbiin sanii miti takkaahuu bilisoomu takkaahuu lafarraa duguugamu. Kalma kan Oromoon filannoon isiin qabdu. Galatoo mana dhaggeeffachuu dandeenye. Har'aan tana warri biyya Amaaraa wanni isaan nu caalaniif qabsoo isaanii keessatti warri Tigreen biyya mana keenya keessa deemtee haadha manaatiif abbaa manaa uleedhaan tumtuuf wanni sodaatan hin jirtu. Hoogganaa keenya keessaa fi duuba isaa baranii akka qullaa ta'e kanaafuu abbaa isaa nutti dhaadatee likkinnaas gabbaacha olulan kan jedhan kan uummanni Oromoodhaa irra faccisaa jiran. Qeerroonni Oromoodhaa qabsoo ilmaan Oromoodhaa kanaaf kana deebisnee ijaaruudhaaf har'a osoo beeytee Tigreen mana tokko keessa qawweetu jira osoo beeytee akka dadheetee oliin galtu beekti harki keenya qullaa keessi keenya qullaa hoogganaan keenya qullaa sabni keenya homaa harkaan qabu harka qullaa. Kana dandamuudhaaf yoo dadhabne yoo walirraa amantii dhabne naannawa irraa dhufnetti amma lolli bakki deemaa jiru naannawa kanaa miti naannawa sanii miti Oromiyaa guutuu keessatti jira. Obboleessa kee hidhachiisi. Ollaa kee hidhachiisi. Ijaarsa tokko jala deemeen ijaarsa kana hidhachiisaa dhiisne haa ofirraa faccisanii waan biraallee yoo dhaban tokkollee taatu ajjeesanii adu'anii. Galatoo mana dhaggeeffachuu keessanii. Nuti salphina keessa jirra, salphina guddaa keessa jirra. Salphina kanammoo nuti ofirraatii deebisa malee eenyuyyuu nu deebisaan jiru argineerra hiriiras baanee waan baay'ee goonee deebiin keenya baay'ee makanaatti miti. Kanaaf abaluun kana godhee abaluun sana godhee kana kaan bileem goonuu hin qabnu amma nuti ufii keenya kaanee waan gochuun nurra jiru qeerroo duukaa dhaabanne amma wanti jedhame namni kan qabu birrii tokko haa ta'u yeroo tokko maal jedhame ani sana hin fudhadhu nam morma dirqama ijoolleen qeerroon
dhiiga isaanii dhangalaasaa keessumaa inni dheengadda gaafa hiriira nagaa itti gaafa irreecha sanaa ta'e kan nama hin kaasne wantu nama kaasu hin jiru. Ammallee waan nu qophaa'aa jiru hin beeknu nuti yeroo fakkeenyaaf namni mana hidhaa sana keessatti otoo waan isaa hin beekamin waan hidhamee filatoon gaafatamin ibiddaan itti qabsiisamee yeroo namni immoo wal baasuuf illee kooxiitiitiin irratti roobsan. Otoo sun nurraa hin qoorin yeroo irreechaa immoo waan ta'e argitu waggaa tokko keessatti namni waan inni godhatu aadaa isaa waan kabajatu waan tokko toon balleessin ijoolleen kabaa kibbaa dhiyaa hundumtu walitti dhufee akka itti deebi'an argitaniitu. Ammallee nuti kan argaa hin jirre neetwoorkiin hin jiru waan tokko hin jiru waan hojjetamaa jiru gaafa dhufe qofaa dhageenya malee jarri nu taa'aa hin jirtu. Kanaaf dirqama namni awutkering nyaanni hin jiru. Namni warri ollaa keenya warri bilisoomanii warri duraas waan quba qabaannu ijoollee isaanii isheen garaa keessatti illee horiin itti bu'a. Kanaan bilisa isaanii gonfatanii warri bilisa ba'an. Nus akkuma kana kun waan tokko waan yeroo nuuf kennu miti yaa saba Waaqayyo hunduma keessa namoota hundumaa jechuu kooti. Kanaaf iyyuu dirqama fudhannee waan nyaannurraa hir'isne kana gochuutu nurra jiraan jedhaani. Waan biraati waan gochuu dandeessu hin qabnu abbaa hin qabnu jechuu hin dandeenyu abbaan danda'e immoo deemee hin danda'ama maaliif hin danda'amu murtoodha malee. Biyya keessaati qabsoon ka'eera namni booddee deebi'uu hin danda'u maal ta'e yuunivarsiitii dhabeetu hojii dhabee qonnaan bulaa wajjin dhaqee abbaa isaa wajjin hojjetaa jira hojii argachuu hin dandeenye. Nagaduu hin dandeenye caammaa qulqulleessuu illee hin dandeenye Oromoon illee caammaa qulqulleessuu hin dandeenye. Kanaaf har'a maal murteeffate du'uu yookaan jireenya kanaa achi hin jiru bilisa obbaasu malee wanti kan biraan godhu hin jiru. Kanaaf har'a kan inni du'aa jiru taankii fuuldura dhaabbatee naannoo kootti taankii dheengadda fardaasaniiru harka duwwaadhaan dhaqanii. Hin danda'ama. Kanaaf maal gaafata har'a sabni Oromoo na bukkee dhaabbadhaa jedhee jira maaliin raasa sanaa bitaa horii naa ergaa isa mana yaalaatti geessuudhaaf biyya lafaatti immoo nuu himaa kan jedhaa jiran nu warra ala jirru kana nuu gochuu dandeessu biyya alaatti nuu iyyaa dhumaa jirra rasaasa nuu bitaa. Wanti kan biraan jiru kanaaf maal goona nu yaase har'a utuu basaatti tokko qabaanne meeshaa baay'ee isan barbaachisu isee rakkiste duwwaa ija see qaagasee godha. Tokko keessatti uummata 1,000 ol nama dhabe anuun 1,000 nama lama miti 1,000 addunyaa 55 jettee galmeessite maafiyaan. Nama 55 waan jetteef addunyaanis 55 miti shaniyyuu du'uun uumman dhalli namaa bineensiyyuu nama gaddisiisa. Titiisni yeroo duutu an titiisan ajjeesu titiisni nama gaddisiisti. Nuti egaa uummata kana keessa jirudha saba rakkoo guddaa garbummaa guddaa keessatti kufee jiru kuni kan guyyaa tokko nama bushu miti guyyaa sana iyyanii maraachanii kan sagalee keenya ibsachuu malleedha. Torbeen kuni torbee dukkanaa torbeen darbe torbee dukkanaa namni maraanne iyyuu sammuunsaa nuni kan maraanne sammuun keenya cimaa ta'uu keenya beekaa nuni namoota cimoo ta'uu keenya namni 1,000 ol hallayyaatti yeroo namu bishaanitti yeroo namu baay'ee nama gaddisiisa. Egaa kana keessaa akkamitti baana isa jedhudha dubbiin. Eenyuun immoo gaafanna eenyutu immoo deebii nuu laata nuni deebii gaaffii gaafachuu miti kan nuun dhufne maalinni mallisaa maal mallee gallaa maalirra geenye gallaa jechuu dhufne tokko tokkoon keenya malee abaluun gaafanne abaluu gaaffii nuu deebisaa jedhamuun danda'amu akka kootti eenyuyyuu kanarratti gaaffii keenyaaf deebii nuu laachuu hin danda'u ofuma tokko tokko keenyatu deebii ofiif laachuu qabna kun egaa
Ani waan hin jechuu barbaade qarshiin haalaatamuu hin buufnaa dhuguma qarshii buusuuf itti qophoofne ufne ni jirra. Garuu akkamittiin buusnaa isa jedhudha. Kanaan duras buusnee argineerra. Maal godhe qarshiin achi ga'ee suni akkuma kanaan dura qinxaaboo isa jedhamu sana takkaa achi darbannee ammas mana keenya gallee teenyamoo akkamidha uummanni Oromoo sana barbaada isa nuti tokko tokkoon achitti darbannee teenyu kana kan bilisummaa nu fida jennee abdannu nuni kana miti an akkasnatti hin fakkaatu. Oromoon tokko tokkoonsaa baay'ina kennee galuu miti kuma tokko yoo kennee homaa faayidaa hin qabu. Faayidaa kan qabu itti yaadee kan walirraa hin cinne amma Oromoon bilisoomtee biyya ishee argattutti maaliif saantiba tokko hin ta'in dubbiin dubbii baay'ina kennuu miti dubbiin dubbii murannoo hanga wal biraa hin deebineeti. Akkuma mana keenyaaf kiraayii kaffalannu ibsaaf bishaaniif wanti biyya keenyaa gochaa jirru kun yeroo amma akkas ta'uudha qaba. Ji'a ji'aan namni iyyuu miindaa inni argatu kuni beekuu qabna. Miindaa keenya irraa namni akkuma ibsaasaa kaffalatu waan Oromoo kanas achi kaa'uu qaba. Ji'a ji'aan namni kana nuufuun irra hin jiru nyaata nyaachuu dhugaatii dhuguun nuufinu wanti kun akkasumas ta'uu qaba jedhee yaadan. Wanti haala nuni jirra jirru kuni waan guyyaa tokkoof gadi kenninee gallu miti. Namni waa gochuu dandeessan hedduu keessantu jira. Kanaaf annan godha kana biyya koofii jechuu qabdu beekumsan qabuun dandeettiin qabuun biyya koof nan godhaa jettanii of kennitanii otoo eenyuyyuu itti sinin dhiibiin eenyuyyuu otoo sinin dirqisiisin koreen uumamtee caasaa ishee diriirfattee waa hojjechuu qabdi. Meeshaadhaan Oromoon biyya keessaa barbaadu malee qarshinuun biyya kana keessaa erginuuf miti. Galata Oromiyaan hin qabdi ani ittiin jiraatu hin dhabu uummanni Oromoo biyya keessaa garuu kanaafi haala qindoominaan kan ta'e tokkorraa haala bu'aa buusu tokkorraati irratti haa hojjetamu jechuu as bahee galatooma. Gochuu barbaadu olola walirratti oofuu hadhiisu Oromoon. Fakkee Oromoon abbaa barbaadan deggara adda bilisummaa Oromoo deggarii ODF hin deggarii kallacha walummaa bilisummaa Oromoo deggarii garuu olola walirratti noofinaa miidiyaa irratti dhugaan asitti hima kun maanyi diinaaf carraa guddaa banuu keessaati isa guddaan isaan nutti gammadan tokko kana. Abbaa barbaade deggaru abbaa barbaade aan abbaa barbaade deggara garuu amma qabsoo Oromoo gara fuulduraatti oofetti hadeggaru abbaa barbaadne garuu olola walirratti oofuu kana haadhaam waadaa walii faseen. Dhaloota ammaa gowwoomsuun immoo soba. Eenyuun iyyuu nagaan eenyuun iyyuu soba. Wal beenna hundi keenya soba. Waaqayyoon galatu kabajaa qabnaaf hunda isaaniif maaliif karaa nutti agarsiisaniiru. Karaa nutti agarsiisaniiru. Mana barumsaa gaafa dhaqxu barsiisaa maa hundumaa sitti himu. Ammoo tokko karaa irra si buusaa isitu galee kitaaba kee ilaalee dubbisee maayidha isa iyyuu deebistee gorsuu dandeessa bara. Inni tokko gorannu barsiisaan keeyyuu garuu galateeffatta waan si barsiiseef. Karaa nutti agarsiisaniiru. Amma tokko goratti immoo hin feenu nuti nama tokkoyyuu dhaloota ammaa gowwoomsuun akkuma gammaddanii hin danda'amu soba. Sobanni eenyu akka silxaanaaf deemu eenyu dhuguma biyyicha rakkina keessaa baasuuf akka deemu qeerroon sirriitti hubatee beekaa hooggana mataa isaatiis qaba biyya keessaa. Jaalatan sibbitanis. Kana irratti hundi keenya walii agallu. Diina fuulduratti immoo waa'ee amantii irratti yeroo diinni Oromoo lama gidduutti waa'ee amantii kaaftu isin sila jedhan deebii kennaafi. Nuti bilisummaa keenya dursina Oromummaa keenya dursina waa'een amantii ittaana jedhaatti diina saalfachiisaa malee carraa kennitanii fi diina fuulduratti Islaamaaf Kiristaana maal walitti hin bubu'ina isaan kana barbaadu. Miidiyaa irratti illee yeroo waan akkasii barreessitan koomentii laattu kana ta'uu qaba. Amantiin kan keessan garuu eenyummaa keessan dursa Rabbiif jedhaati. Dhugaan isitti hima. Isaan nuti taphachaa baanu waggaa 150 kanaan nu gabroomsaa nuti taphachaa baani. Keessa baanii isaan bifa keenya nu diguu barbaadu. Oromoon fakkaatu yoo bareede. Dhugaan isin jedha. Sadarkaa kana geenyerra bara. Maaliif amma kana tuffatamneerra. Akka jaarsi sileen salphanneerra. Salphina kana caalu hin jiru kana booddee. Kanaan booddee wanti jalqabame kuni itti caalee boba'uu qaba malee qabbanaa'uu qaba. Oromummaa keessan dursaa waan hundumaa Oromummaa keessan dursaa wal jaalladhaa walirra irratti oofuu dhiisaa galatoomaa.
diinan dhabne diinaaf lolutti hin jirtu biyya siitii fi lolu jirti oromoon haa ta'u kiristaan haa ta'u diinaaf namni lolu jiru hin jiru diinni diina abbaatu itti gaafatama abbaadhaatu waan inni dalagatee harkata wanni nuti oromoon dhaabbannee wanni nuti oromoon dhabdee biyya dhabdee dhalattee maqaa dhabdee maqaa keenyaa fi biyya teenya feena malee bakka tana wanni diina naqaa hin jiru galatoomaa nagaatti. Oromoon haadha bichaa haadha duwwaa miti kan du'aa jalqabe waggaa meeqa du'e rakkinni maalii kan warra siyaasa hojjetamu rakkina keessan nuti beekaa jedha hojjechuudhaaf baay'ee rakkisaa ture namatti rakkinni kee kana itti hima warri siyaasa hojjetu amma garuu Oromoon rakkina isaa beekaa maalinni isaan gargaaruu duwwaadha kan isaan barbaadan duukaa bu'anii gargaaruu duwwaadha. Oromoo is under question. Oromummaan keenya gaaffii keessa jira. Nu duguuguu jiru. Kana duwwaan bichaa walitti nu fiduu jira. Dhumne, dhiigne, ganamaaf galgala lafarraa nu duguugu maal eegna gaa. Gara biraan booddeedha. Oromummaa keenya haxaa'umma jira isa eeguu nurra jira galatoomaa. Ani yaadi namooti beektoti duraatti hedduu dubbatanii wanni guddoo ani dheeresseetiin seenaa keessa babban jiru qabsooni mirgifiif eenyummaa fi kan mulqamaniif lafi fi kadhabanii deeffachuu suuwanni deeffataniin ammoo kadhaalleeniiti dubbiilleeniiti. callisanii harka waliin dhaananii asirraanii dubbatanii manaa galaniitiin manaan namaa dhufuuniti alagaa irreegachuuniti itti dhiidde itti cabxe itti baxxe itti dootetiin argatte tanaafuu har'a qeerroon keen itti du'u jirti uummati keenyarriyaa tokko ta'e afaanii akka feetanii faalleessanii wanni tolchanii wanni gaggardiiga wanni qabsootan duuba deebisa hin jirtu. Tanaafu hin gargaarraa qabsoo bir dhaabbannaa hin gargaarrani nam gargaaruuniti fi gargaaru an Oromo akka Oromtichi tokko qabsoo Oromoon geeggessaa jiru maanin narra eegis maanin bir dhaabbad ka jedhu dirqamii dhaloota maanti narra eegam ka jedhuuni arri yaamicheen walla geennetiin asii dhumne jechuudha kun cuftii maanin narra eegam. Akka nam tokkoon maan tolchuu qabu akka namaatti akka gareetti walitti dhumne maan tolchuu qabnu ka jennu wal yaamne wal jala waanne tinarra asii wal tudhuun ka dhumne ammoo akka bir dhaabbannu yaayyuu walii galle namuu yaadii yoo asii ka namuu namni tokkollee kafalamaa qabu akka bir dhaabbannuuf akka waan tokko goonu kafalamaa qabu hin jiru ammoo waan tokko nami wadu dubbata jaartii tokkotti wallaaltu dadhabanii durii nan bulchiti Oromoo nan bulchiti dadhabanii wallaaltu yoom tokkollee wallaaltuu wallaalchisanii dadhabnaan kamaayii qabatanii har'a wallaalchisuu qabnaa barraaq dheeraatti dhufan barraaq lafa namni kana barraaq dheeraatti dhufan fuula suniin namni hirrafa wayaa ofirraan qabu har'a wayaa keessa ceesisuu qabnaa jennaan jaartitaan yaaman balbaldura janii yaaman wasadii tarkanuu qaban dhaqqabii innaa wasadii maanii jetti tokko yaa dabarte tokko harkaa qabna tokkitti yaanaa jedha ta dabarte yaa dabarte ta dhuftitti yaana ta harka qabda sun jabeessa naanii kadha wayaa hidhadhaa jetti jaartitaan dubbii jibbaataniif wallaalle keessan kaane hin jibbaataniif wanni seenaa waan akkana Oromoon akkan waliin jenne akkan taate maanii ka'eettu yaa dabarte ta dhuftulleetti yaana sun Oromiyaa gaafsiin bilisoomte akkam taatee akkam bulchanii bulcha sun waan itti yaana amma ammoo wanni harkaanu qaba waraabessaa'ee lafeteen qorqachuu jiru kan akkamiin ifirra buumnaa
kajedhu kanaafu akkamiin qabsootan bir dhaabban kajedhu basii walitti dhumne suyyatti walii galle ammoo hatti walii galle nami wallafaaffaan gaalaaffaanii jedhan yoo asii wafaalattee midhaaffattee hin jedhini gaalaatu atfaat gaggarii accaatonni akkan ol ka'e tanaafu akkamti dhaabbannaa wanni nu barbaachisa namni onni dhukkube mataan dhukkube gorsa bogoo kenna yoo kun fayyisuu dadhabe gardhibii geessan dhukkub nafsaala seen gul seenanii jedha nam dhukku oromooni garbummaan dhukkubtu nafsaala seenti amma kun gul seenuu jirti wanni tokkollee narra wanni furmaata oromoo fida qawwee malee hin jirtu rasaas malee hin jirtu qawwum nu fixuu jirsunti furmaata illee nuu fida wanni nuu fida dhibiin hin jirtu qawwum nu fixuu jirtu wanni nu fixuu jira qawwee wanni furmaata illee nuu fura qawwee tanaaf furmaata karaa sunatti waliin godhamnu waan dhagaftanii fi galatooma injifannoo uummata oromoo. Gara maallaqa walii qabuuti maallaqa walii qabuu irratti namuu maallaqa hin qabaa ji'a ji'aan warri kaampitti torbeen argattan yoo kan ji'atti 10 buusan taate torbaanitti 2 shilingii buusanii irraa salphachuu danda'a yoo kan 20 buusan taate 5 buusuu dandeettanii isinirraa salphata sani akkamitti akka deemanii isinirraa fuudhani karaa salphaatiin qopheeffachuu dandeessanii walitti dhaabbataan ta'uu qaba amma buusanii biraa deemuu osoo hin taane. Gadduu qofa osoo hin taane xiiqimillee nama qabu achirratti immoo akkamiin keessa darbina wanni kun nu qabate akkamiin keessa darbina kan jedhullee irra mari'ataa wal bira dhaabbachuun wal kunuunsuun wal gargaaruun waan jira immaan naachaa akka hin taane garaan haa boonnu yoo garaan bo'an immoo immaan naman didu kanumas hin jedha galatooma. Maqaan kiyyaa awwal jedhama. Waan kanarratti qarqaarsa kana sirriitti waan qabnurraa saantima takka haa taatu waanuma qabnu kennuu qabna jechuudha. Ka du'aa jirus numa ka as jirus numa waliif quuqamuu qabna. Sirriitti walii quuqamnee buusii kana goonee ji'a haa ta'u ji'a lama haa ta'u itti deddeebinee buusii kana goonee qarqaarsa warra biyya keessaa dhumaa jiru. Warra qabsoo irratti dhumaa jiru kana qarqaaruu qabna bira dhaabatuu qabna kanaan sirritti warra koredhanii nu deddeebisanii akka waan kana gadi cimsaniitiin waliin nu qabanii nurraa guuran jedha ammootu akkasitti namni qarqaarsa keessan akkuma qabdaniin wama qabnuun walii haa hirmaannu waan dabre dhiisaati waan dhufu haasoynu kanaafuu gadi jabeessinee akka mallaqa kana buusneetiin diina kana ofirraa kuffifnu jedha galatooma. Ani keessa jira qeerroon irra ijoollee waggaa 17 miidhama quuqama du'a wayyaaneen dhiittee gurra ciniinteetu gadi baasu maal jetti reediyoo irraa amma waraanni akkana godhee nama 240 akkana godhee jedhu never. Waan dhugarraa dubbate biriis warra dhaabarraa dubbatanillee hordoftaniin warri badhee jirru kijiba isaan reediyoo adda addaa irra baasan hin hordofinaallee isaan as baatanii waliinillee hin jeeqina. Dhugama hundaa waan gootan dhugama takkatti akka lubbuu keetiitiitti amanii eebalu san jedhe eebalu san laaqee eebalu san godhe eebalu oromoo san gurgureessee dhiisi akkuma dhuunfaa keetii nam tokkootti qophaa'ii antanuma dhaamachuu fi dhiifama. Yoo namatti dabrellee kanuma hojiiti hangama kiyyaan ammarraa yeroo 500 qarqaarsaaf lafa kaa'e. Oromoon gaafa bishooftutti ilmaan Oromoo akkasitti bakka tokkotti akka shiimootti gadi bakka tokko gashii gidan sun ittiin dhagaamiin Oromooyyuu miti. Dhugaa rabbiin gaafa irrachi deemee galee jedhe ummata Oromoo akkasitti dhumee argeessan wallaahi akka waan maraadhee namni na beekillee hin jira namni iskee seerullee hin jira akka waan an ta'e jechuudha. Akka waan maraadhee kanatti iyyee jechuudha wallaahi. Namni quuqamni Oromoo ittiin dhagaamiin ummanni Oromoo akkasi bishooftuu keessatti gadi akka shiimootti bakka takka garri gidame ittiin dhagaamiin Oromooyyuu miti hin qarqaarra wanti ubaasu ammaan booda qawwee malee wanti tokkoyyuu hin jiru
Watakkoyyuu qawwee malee wanti nu baasu tokko hin jiru jechuudha. Barattoonni daftara harka qullaa qabatanii uummata wayyaanee san akkana ofirraa kirkirsan kana nu ammoo xiyyiitiidhaan hin qarqaarra uummata Oromoo bira dhaabbannaa. Kanaafuu qabsoo malee wanti nu baasu tokko hin jiru. Ammaan booda hiriiraa akkana godhaa wanti jedhu tokko hin jiru. Osoo biyyi tiyya bilisa taate jechuudha. Maatii kiyyarraa kophaa bayaas biyya kana keessa akka nama miskiina damee takka hin qabnetti biyya kana keessa hin jiraatu sila. Osoo biyyi tiyya bilisoomtuu taate galee biyya kiyya keessa maatii kiyya wajjin gammadee jiraata. Kanaafuu hin qarqaarraa biyyi keenya kan nu bilisoomu haadha ilmaan Oromoo irraa duute gammachiifnaa abbaa ilmaan Oromoo irraa duute gammachiifnaa abbaa keenya ka du'e lafee isaa baasna haadha keenya ka duute lafee isaa baasna. Kanaafuu wanti nu baasu tokko illee jiru galatooma. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo Neezerlaand marii bal'aa gaggeeffataniin waliigaltee tokkorra erga gahanii booda koree walaba ta'e tokko hundeeffachuun battalumatti deeggarsa maallaqaa olaanaa qeerroo Oromoo utubuudhaaf kan oolu gumaachaniiru. Hirmaattonni walgahii kanaas walduraa duubaan yaada kennaniin yaada araaraa fi tokkummaa irratti fuulleffataniiru. Kana booda dhimma biyya isaanii Oromiyaa callisanii ta'anii ilaaluu waan hin dandeenyeef baatii baatiidhaan deeggarsa walirraa hin cinne gochuudhaafis murteeffataniiru. Baay'ee obbo Abbaa Diillaa egaa mee har'a akkuma beekamu uummata keenya qabsoo wareegama hadhaa kaffalee qabsoo mirga abbaa biyyummaa gaggeessaa jiru har'a uummanni koree hundeessitanii yeroo ammaa kana uummanni akkuma argaa jirru kana heddumminaan gumaacha danda'u hunda godhaatu jira. Mee isa kanarratti isin yaadni qabdan maali Abbaa Diillaa? Yaadni an qabu dhugaadha. Mootummaa wayyaan sanyii duguuggaa ilma namaa irratti waan adeemsisaa jiruufi amma wannummaan takkatti wanni biraa wanni haasofnu wanni dubbannu takkallee waan hin jirreefi uummanni biyya keessaa ammoo nu qarqaaraata rasaasa nu bitaa xiyyitii nu bitaa nu dhaqqabaa waan jechutti jiruufi sanuma qofaafillee oduu hin taane boruu Oromummaatii fi wanni tokko inkaamin tokko wanni dhaabbanni tokko wanni Oromoon qarqaara dhaabbatu barbaachisa ka jedhuuni koree bulchiinsaa taane anis koree hawaasaa keessaa tokko waan ta'eef har'a uummata biyya teenyaa tana walitti waamneeti karaa kanaani maallaqa wali guuruuniif uummata Oromoo hadha qofaaf osoo hin taane boruu hegereetiifu waan tokko waan jabaa dhaabbataa tokko goone waan jechuu barbaannuuf kanaaf walitti qabna. Fakkeenyaaf akka ejjennoo har'aa kana keessatti tokkoffaa qarqaarsa hatattamaa jechuun ka amma asitti guuraa jiranii ka ammatti barbaachisaa ta'e jechaadha. Ammallee achi irraanii ejjennoon lammaffaa baatii baatiin ilmi Oromoo ta'e ka dhugaa Oromoo irraa dhalate kamiyyuu haa ta'u ka Oromoo dhugaan ilma Oromoo ta'e baatiin ofirratti ramadee baatiin bakka itti galchu goone karaa saniin humna keenya kuusne jabeessine Oromoo ijaaruuf jecha keessattuu qeerroo bira dhaabbatuuf Oromoo yoo jennu yeroo ammaa wanni bu'ee bahee ummata jala jigee dhukaasee jigee du'aa jiru qeerroo waan ta'eef qeerroo gargaaruuf akkanatti baanee har'a as jirra jechaadha. Mee egaa akka hanga qabsoon kun galmasaa gahutti keessattuu wayita ammaa kana mootummaan wayyaanis haala dadhabaarra jirti. Itti fufiinsaan waan kana gargaaruudhaaf akka uummataatti isin dhaamsi qabdan maali? Dhugaadha yeroo ammaa kanatti akkaataa haala ilma namaa irratti yeroo tokko dadhabaa yeroo tokko jabaatuun illee waan jiruuf amma yeroo ammaa kana wayyaaneen dadhabdee jiru. Hadha dadhabdee asumaan kuftii osoo hin taane humna itti cimsine yoo humna itti cimsanii bakka isiin dadhabde kanatti lafa gadi hin qabin nama ol ka'uun illee waan maluuf jecha kanaafu uummanni keenya kamiyyuu ka biyya addunyaa keessa jiraatan fakkii hadha nu taane kana tokko walga'ii qarqaarsa yeroo hatattamaa godhu lama bu'uuraan gaafa Oromiyaan bilisoomtellee misooma Oromiyaa waan tokko dhaabbataa tokko lafa kaanii fandii tokko baatiin namni yoo doolara takka ja'am ka baasu miliyoona biyya jiru amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessa faa gara 40,000 hagamittu jira jedhan namni kun tokko yoo waan tokko ka baasu taate miliyoona 45,000 kana baasa jecha akkanumatti ummanni kamiyyuu ka biyya alaa jirru walitti himnee amma akka ufa foollee yoo dandeenye nu koreen tun
akka guutuu Awurooppaatitti ummanni wali dhufe ijjannoo nu fudhanne kana akka fudhatuu fi nulleen akka Awurooppaatittu wali dhufnee waliin humna ta'uuf qarqaaruu qofaa miti yaanni nu waan tokko organaayiza tokko ijaaruuf ummanni keenya wal bira dhaabbatu barbaachisaallee isa tokkoffaa itti deemuu qabnullee jedhee fudhadha. Hedduu galatooma abbaa Diillaa. Galatooma isinillee isinis karaa keessaniin keessattuu ummata ka OPDO ka biyya keessa jiraatu silaa isinuun dhageettanii amma neetworkii isinirraa muranii jiranii yoo dandeettan nulleen asii gallee yookaan silxaan isinirraa fudhannaafi miti isinuma akkasii du'aartutu keessan kenna jechaaf isin waliin xaaraa jira manni OPDO isinuu gabroonfatanii isinuu salphisaa jiran jechaaf malee waan nyaannu waan dhuyneef asitti lol'aan jiru kanallee beeytanii ummata keessan ka akkas dhumullee isaallee yaaddanii yoo tana keessallee achin deemii isinii salphinnuma waan taateef rabbi sodaadhaa karaa ummata keessanii goraa isiniin jedha galatooma. Biyya keenya irratti wanni deemaa jiru baay'ee duguuggaa sanyiitu nurra gaggeeffamaa jira waan irreecha irratti hojjetame waan baay'ee nama gaddisiisu kun immoo du'aaf ajjeechaan yoomaa duubatti akka nun deebisnee fi kutannoodhaan ummata keenya wal bira dhaabannee ammaan tana ummata keenyaaf gargaarsa bira dhaabbannu maallaqaanis qawwee bituudhaanis kan qawwee ofirraa deebifnu qawweedha jennee murteessinee jira jechuudha. Kanaafuu ummanni keenya bakka jiran hundatti yeroo hundaa'u akka ummata keenya bira dhaabbatan akka wayyaanee irratti diina ta'an wayyaaneen diina keenya akka ta'e baruu qabnaa jechuudha. Wayyaaneen amma duguuggaa labsii nurratti labsitee ummata keenya fixaa jirtu kana ofirraa fonqolchuudhaaf qawween nu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu yoomumaa duubatti hin deebinu kara tokko yommuu wayyaaneen kara tokko godina tokko irratti xiyyeeffatee yommuu godina tokko qofa waraantu godinni biraa immoo waan danda'uun kara danda'uun humna qabuun bulchiinsa isaa diiguudhaan wayyaanee jiruu irratti dhiibbaa fiduudhaan gargaarsa gochuu jechuudha. Kanaafuu jarri immoo gaafa kara biraatii ka'u kara godina biraatitti deebi'anii waliin ga'u jechuudha. Humna isaanii bittinsanii carraa gara kanaan fayyadamuu jechuudha. Gandoota hundarraa yoggaa ka'an waraannumti isaanii sunu akka wal hanqatu ta'a jechuudha. Kanaafuu yoggaa tokkummaadhaan bakka hundaa ka'aniin wayyaan irratti humna ishii laamshachuun hin danda'amaa jechuudha. Kana inni injifannaa kun immoo imbilisoomna Oromiyaan imbilisoomtii ifa jiraa gargaarsi keenyas itti fufaa tokkummaan itti fufaa qawweedhaan qawwee deebisnaa galatooma. Argaa jirtanu uummanni keenya baay'een gumaacha godheeraa gumaachi kunis immoo gumaacha walirraa hin cinne gara fuulduraattis itti fufaa. Dhaamsan qabu gara ijoollee uummata biyya keenya keessa jiranuuf kan godina adda addaa irratti ituu qabsoo irratti hirmaatanii hafanii yeroo bakka tokko lolli ka'uu bakka tokkos immoo callisanii dhaggeeffachuun qabanu itti duulanii gara hundaan qabsoo finiinsuu qabu. Kanaafuu Oromoonni bilisoomaa wayyaaneen ni kufaa injifannoon kan uummata Oromooti galatooma. Dhaamsa guddaa kana dhaamuu qabu hooggantoota siyaasaa biyya keessa jiranuu fi biyya alaa jiranuu. Warroonni hoogganaa ta'anii jiran kun akka utubaa tokkootti manni tokko yoo utubaa hin qabne hin jigaa. Warroonni kun utubaa ta'anii uummata Oromoo kana dura dhaabbatanii uummanni kan biyya keessa jiru qabsoo finiinsee haala jiruun baay'ee namatti tola. Garuu hooggansi kun akka gaariitti akka uummata kana dura dhaabbatanii uummata kana dura deemanu uummanni dura deemuurra hooggantoonni dura deemuu qabu. Biyya hooggana hin qabne baay'ee gara fuulduraatti rakkisa qaba. Har'uma utuu waan uummanni wayyaaneen aangoorraa waan buutu ta'e yoo namni dhaabni keenya dhaqee dura bu'ee hin dhaabanne lafa duwwaatti kan hafamu ta'a. Kanaafuu hooggantoonni siyaasaa bakka jiran hundattuuyyuu akka gaariitti hojii jedhaa hordofuu qabu. Uummata keenya biyya irratti dararaa irra gaaru kana duuba tumsa wanta barbaachisu mara qarshiinis ta'ee hamileenis ta'ee gara dippiloomaasiinis ta'ee waan raawwachuu qabnu waan nurraa eegamu. Hojjechaa turres ammas hojiin keenya itti fufa qabsoon biyya keessatti dararaan guddaa irra gahaa uummanni keenya walirratti du'aa jira. Inni guddaan biyya keessaa qabsoon ka jiru qabsoon biyya keessatti ka ta'uu qabu waltumsuu qaban inni guddaan naannoon marti waltumsee jabaatee mootummaan sun amma laamishooftee jirti walumaa galatti wayyaanee qabsoo gara jiru maraatu waltumsee lafaan dha'uu danda'a. Amma naannoon tokko ka'e naannoon tokko taa'uu hin qabu. Waltumsi baay'ee barbaachisaa. Kana irraan kan ka'e uummanni keenya waltumseetiin qabsoo isaa kana caalaayyuu finiinsee itti deebi'ee mootummaan sun tooftaa garaagaraa baafateera waan uummata keenya ittiin naasisu. Uummanni keenya
tooftaa isiin baafatte san akka inni laamshawu godhuu qaba irra aanuu qaba humnallee ta'uufii qaba irra aanuus qaba maali tooftaa isiin baafatte uummanni keenyas tooftaa isaa jijjiiree haalata garaagaraatiin qabsoo akka itti fuuniine injifannoo argamu hagammaattis injifannoo gugurdaan lubbuu isaanii haa wareegan malee injifannoo gugurdaa argameera. Haga tokko Oromiyaa keessatti mootummaan sun akka kufteetti jirti uummanni keenya kana caalaayyuu finiinseet qabsoo saniif bilisummaa fiduu qaba bilisummaan tabaan hin dhuftu lubbuu wareegameeti walumaa galatti lubbuu wareegameeti utuu lubbuun hin wareegamne biyyi kamiyyuu biyya ofii kabaja hin kabachiiftu lubbuun namaa itti bahu malee lubbuun namaa itti bahee biyya ofii kabachiisanii jiraachuu biyyi namaa haawwan biyya ofii hin taatu kanaaf biyya ofii irratti qabsoo ofii jabeessuu injifannoon uummata Oromooti deeggarsa yeroo maraa hin goonu. Galatoomaa jedha carraa kannaa kennuu keessaniif ani ka dhufe magaalaa Maastrikt irraayi har'a guyyaa kan magaalaa Amsterdam keessatti jechaadha. Akkaataa itti gargaaruu fi hawaasa keenya ka biyya keessa dhumuu jiranii fi keessaa'uu hawaasa keenya abbootii fi haadha keenya ka ayyaan isaanii irreeffachuudhaaf irreecha irratti bahaniitiin mootummaa wayyaanee uummata keenya osoo gara laafina tokko malee nurraa fixuu isaatiif hedduu baay'ee gaddinee jirra. Gadda kanaas kateenyeetiin itti gadda baasnu osoo hin ta'in hawaasa keenya ka biyya keessa jiru jecha hanga dandeenyeen waan qabnuun maallaqaas ta'e beekumsaanis uummata keenya gargaaruu qabnaan jedha. Ammas qeerroon amma as keessa jiran jechaadha. Akka duraanii san feesbuukii fi waan adda irratti afaan faallaa osoo hin ta'in hundi keenyaa'u amantii fi waan adda addaatiin osoo adda hin baane Oromummaa keenya dursuudhaan akka dura dhaabbanneetiin hawaasaa fi biyya keenya bilisummaa baasnu yaadaan dabarsaa galatoomaa isiniin jedha. Hamma tokko akkamitti gurmuu taanaa nuti warra biyya alaa jirru akkamitti gurmuu warraaf taana jenneerra mari'annee turre hundi isaatu agam quba qabaa kaayyoo biyyaa agam quba qaba kanarratti sirritti mari'annee turre jechuun ani akka aanaa kootitti wanna dubbadhu qaba akka aanaa shirkaatti ergaan ani dabarsu sirritti isinitti boonee jira jedhaani jechuun keessattuu ganda heellaa xareetaa wal qabatee gallabee ululuu fi amajaa akkasumatti gammoojjii keessatti qabsoon godhamaa jiru kana kan jedhamne sirritti galata jaraagalchaa jabaadhaa jajjabaadhaa nuti waliin jirra isin waliin jirra jedhaan. An Ziyaad Qaasim jedhama kan irraa dhufe magaalaa Kirooninganii guyyaadhaa kana wanni asitti magaalaa Amsterdamitti wal geennee fi deeggarsa uummata Oromoo kan biyya keessa wayyaaneen rasaasan fixaa jirtu amma yeroo ammaa kana keessatti haalli isaan irra jiran haala yaaddessaa yookaan immoo haala gadadoo keessa jiranii maaliif yoo jenne amma intarneet irraa cufteetiin jirti akka addunyaallee hin argine akka immoo icciitiin isaan immoo dalagaan isaan uummata irratti dalagan akka ala hin baane taasisaatiin hin jirti. Kanaaf uummanni keenya yeroo biyya keessa jechuudha yoo achi isaan naannoo tokkotti jechuudha yoo wayyaaneen poolisii isaanii naannoo tokkotti isaan hirmaachisaa yookaan immoo naannoo tokkotti isaan erganiitiin uummata keenya fixaa yookiin ajjeesaa immoo lafarraa isaan dhabamsiisaatiin hin jiran naannoon kun immoo taa'oo hin qabu. Hundi isaaniitu bakka tokko hirmaateetiin wayyaanii humni isaanii laaffisuu qaba. Yoo akkanan ta'in gama tokko yoo ka'ee gama tokkotti immoo isaan miidhaa gama tokkoon uummata tokkorraan gaatiin naannoo tokkotti yoo isaan gaaniitiin yoo isaan baaleen kaan yoo arsiin callisa yoo isaan immoo wallaggaa yookaan immoo isaan shawaan kaan hundi isaa yoo callise hundi isaa immoo bakka tokko yoo kan ka'u taate ofirraa waan kana qolachuuf yookiin immoo wayyaanii hundee isaanii buqqisuudhaaf yookiin immoo laamsisuudhaaf baay'ee carraa guddaa yookiin immoo wanta nama gargaaru ta'uu isaa beekaniitiin hundi isaaniitu bakka tokko ka'uu qabanii jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan uummata biyya alaa jirurraa jechuudha wanni isaan eegan waa lama qofa. Uummanni keenya wal ta'uudha. Haala tokkoon wal dhaga'uudhaan wal qabataniitiin immoo gara fuulduraatti deemuudhaaf wal qabatanii wal jaalalaan akka deeggarsa uummata biyya keessatti illee gammachuudhaan taasisan kan isaanirraa barbaadan. Lammaffaan wanti isaan barbaadan qawwee. Yoo qawween hin jiraatiin wayyaanee saree maraatte nama ulee jabaa qabutu ofirraa deebisa. Wayyaaneen humni isiin qabdu humna meeshati. Meeshaadhaan malee yookiin immoo wanti isiin sammuu qabaateetiin immoo sammuun ilmi namaa tokko mootummaa kan jedhamu akkanumaan nama fixu yookiin immoo nama ajjeesu miti. Haala silaa uummata san biyya san bulchuuf maal ta'uu qaba uummata san siyaasan jechuun haala isaan wanti isaan barbaadan guutuufii qaba. Kuni murna tokko jechuudha murna Tigraay qofaan kan durfamu waan ta'eef uummata Oromoo irratti keessattuu xiyyeeffateetiin uummata Oromoo lafarraa balleessuuf yookaan immoo jinosaayidii kan jedhan san taasisaatiin jira jechuudha. Kanaaf hundi keenya yoo warri alaa fi keessa illee jechuudha wal qabanneetiin uummata kana qarqaarsan yoo isaan asii
rasaasa nu bitaa jira rasaasni kun yoo isaan jalaa dhume yommuu waan hin bitatanii hin qabaatin maal ta'an isaan akka bineensatti jechuudha uummata akkaatiin waan jiraniif kanaaf uummanni keenya keessa fi alallee wal qabateetiniin asillee warri deeggarsa godhaatiin jirullee deeggarsa kan itti cimeetiniin faana bu'uu qabaa warri biyya keessallee akka tokkoon ka'uu qabaa. Kanaafin uummata Oromoo biyya keessa jiruuf ammoo dhaamsi ani qabu yeroo Arsiin ka'ee falmatu Harargeen ammoo karaa cufuu hundi isaanii wajji galee jechuudha wal ta'anii walii wal qarqaaranii yeroo tokko naannoon Harargee yeroo falmatu naannoon tokko ammoo karaa cufuu akkasitti wayyaanee walirraa jechuun walirraa kuffisuu danda'an jechuudha walii galanii yeroo Baalee achiin falmattu Arsiin ammoo garanaan ammoo karaa cufuu akkasii walii galanii yoo ta'e malee diina kana ofirraa kuffisuu hin danda'an walii galanii diina kana ofirraa kuffisuu danda'an jechuudha karaa cufuudhaan wantoota adda addaa tooftaa adda addaa baafachuudhaan jechuudha akkasitti diina ofirraa kuffisuu danda'an kanaafuu qeerroo biyya keessaatiin galatoomaa jajjabaadhaa qabsoon keessan itti fufaa qabsaanni kufa jedhaan jajjabaadhaa waan jiru hundaanuu isin bira dhaabannaa mallaqaanis ta'ee yaadaanis isin bira jirraa jajjabaadhaa jedhaan qeerroo biyya keessaatiin kanaafuu galatoomaa. Hayyee carraa kan naa kennu keessanii galatoomaa jedhaan maqaan kee Abdul Hamid Abdul Jalil jedhama kan irraa dhufe naannoo Leelii Istaatirraayi. Akkuma beekamu har'a guyyaan har'aa guyyaa marii yookaan immoo guyyaa deeggarsa qeerroo uummata Oromoo biyya keessa falmii mootummaa wayyaanee mootummaa abbaa irree waliin taasisaa jiraniin akkasuma gaagama guddaa mootummaa wayyaanee irraan gahaa jiru tumsuudhaaf har'a asitti argamne kan ammootu karaa dandeenyu hundaan xiqqaa guddaa osoo hin jedhin waan dandeenyu humna haga qabnuutiin tumsinee diina humnaan qabate qawween nu qabatee qawween nu bulchaa jiru kana qawween ofirraa kuffisuu qabna. Kana yoo kan hin taane taate akka itti nu bilisummaa argannu wayiitu hin jiru bilisummaan tolaan nu dhufee tolaan nu kennamu wayii hin jiru namni qawween gabroome qawween bilisooma. Kana yoo hin ta'in bilisummaa wayiitu hin argannu xiqqaa guddaa osoo hin jedhin du'aatiin uummata Oromoo kun wanni mootummaa wayyaanee gochi mootummaa wayyaanee suukaneessaan uummata Oromoo irratti dalagaa jiru kun hedduu ulfaataadha hedduu nu gaddisiisallee haa ta'u ummootu gaddinee cal'isuu qofa osoo hin ta'in waan dandeenyuun humna haga qabnuutiin bira dhaabanneetiin gargaarsa isaaniif ta'uu qabnaa mootummaa wayyaanee kana kararraa maysinee mootummaa uummanni Oromoo jaalatu mootummaa sabaaf ta'u mootummaa dimokiraasii gadi dhaabuudhaaf haga humna qabnuun haga wareegama lubbuu keenyaatitti kafaluu danda'uu qabna. Sirnaa kennuu keessaniif galatooma ani kan dhufe Indoofen irraa inni guddaa wanni guyyaa har'aa asitti argamnee fi gargaarsa uummata keenya biyya keessatti harka qullaa diina afoo dhaabbateetiin ittiin falmataa jiru kana gargaarsa goonee waan dandeenyu hundaan uummata keenya namni hundi isaatu warri ala jirru kun namni hundi isaatu dirqama isaa bahee waan isarraa eeggamu hunda isaa bahee waan danda'u kan danda'u dandeettiidhaan kan danda'u qabeenyaan namni hundinuu dandeettii isaatiin uummata keenya gargaaruudhaaf har'a iddoo kanatti argamne inni har'a daangaa osoo hin ta'in haaluma kanaan yeroo hunda itti deddeebinee hanga isa dhumaatitti hanga bilisummaa keenya gonfannutti itti deddeebinee heddumminaan uummata keenya gargaarree akka gabrummaa kana jalaa baanuu jedha galatooma. Uummanni keenya wanni barbaadan amma yeroo kanatti qabsoo tokkummaa uummata alaa irraallee wanti isaan barbaadan tokkummaa jabeessuudha. Yoo danda'ame immoo karaa danda'ame dippiloomaasiidhaanis haa ta'uu karaa hundaanuu uummanni keenya tokkoomee akka nu birmatu jedhanii kana dubbachuu jiran. Kanaafis nus asitti argamnee har'a waan jirruun waan karaa danda'amu hundaan asitti dhaabannee deeggarsa godhutti jirra waan carraa kana kennitanii galatooma. Rakkoo nurra gahee biyya keenya nu baasee biyyi teenya biyya laliftuu biyya bareedduudha. Oromiyaa gartee gaammotiin nu qabsoo dhiigaatiin nafsee teenya kenninee qabeenya keenya kenninee waan qabnu guutuu waan filatamaa nu biratti filatamu hundaa'u kenninee biyya teenya bilisoomsinee biyya teenya biyya rakkattee namatti baqattoo osoo hin ta'in biyya itti rakkatanii itti baqatan godhuudhaaf Oromoon tokko taatee qabeenya isaatiin nafsee isaatiin socho'uu qabdi. Kanaafuu tokko haa taanuu yaa Oromoo kanaanuu kanuu gahee gartee gaammoo qabsoo qeerroo haa galatooman rabbi gartee galata rabbii boodaan. Inshaallahu kanaafuu haa jabaannuu isiniin ja'a. Maatii ilmaan isaanii biyyatti jalaa dhumanii jedhaniif rabbiin obsaa kennuuf warroottan immoo jiranuuf immoo rabbiin obsaa kennuuf warra du'aniif rabbi dhiifamaa kennuuf itti aansuudhaan guyyaadhaa kan addaasitti wal geenyeef gochasuu kanneessaa mootummaa wayyaanee uummata keenya irraan gaaruuf kanaaf asirratti waan qabnuun gargaaruu yaadaanis qarshiidhaanis bira dhaabbachuudhaaf kanaafuu wanti mootii hin qabne tokko immoo waabee jedhama. Kanaafuu Oromoon waliigaltummaadha tokkoffaan tokko ta'uu
bakka jirutti biyya ta'ee biyya alaa ta'ee tokkummaa uumuu iddoo jirutti. Akka jarri tokko shanee wal gurmeessitu Oromoonis tokko shanee wal gurmeessee hundinuu gizee tokko itti hirmaatee hoggaa jedhee wayyaanee kan qabdee kan dhiiftu hin qabdu. Yenna Arsiin ka'e Baaleen dhiisu, yenna Jimma ka'e Baaleen dhiisu, Harsiin dhiisu hundi tokko ta'ee hurumtaraan tokko ta'ee hoggaa ka'e jedhu wayyaanee kan qabdee kan dhiiftu hin qabdu. Bakka jirutti hundinuu kan biyya keessaa jaarmiyaan biyya keessaa bakka meeqa tokko ta'ee jennaan gamtaan Awurooppaatiif Ameerikaan tokkummaa keenya irraan malee tokko taane wayyaaneenis nuun argitu. Amantiidhaan adda nu baaftee maaliinuu adda nu baaftee keessa keenya argattee gara garaatti nu baaftee nu reebaatti amma. Numaa wal nu rukuchiisaatti. Kanaaf tokko ta'uudha Oromiyaan ni bilisoomti, Oromiyaan ni bilisoomti, Oromiyaan ni bilisoomti. Sababa duguuggaa sanyii Oromootiif furmaata gochuudhaaf fi akkasumas marii gaggeessuudhaaf asitti wal geenne. Wanti kun ammoo mariin kun jalqaba isaati malee kan itti fufu ta'a. Inni biroo akkuma beekamu wanti irratti mari'ataa jirru ummata harka duwwaa lolaa jiru san maal gochuufii qabnaadha. Kanaan alatti immootu maal gochuufii qabna jennee har'a qofa irratti mari'achuu osoo hin ta'in mariin kun gara fuulduraatti illee kan itti fufu ta'a. Tokko kasirratti ka beekuu qabnu gargaarsi ka gargaaramuu qabu wanti funaaname kun kallattiidhaan abbaa bira gahuu danda'uu qaba. Haala kamiin kallattiidhaan abbaa bira gahuu danda'uu qaba. Kana ka godhaa jiru paartii kamirraayyuu paartii kana osoo hin jedhamin hawaasatu godhaa jira. Wanti funaanamaa jiru kun kallattiidhaan nama qabsoo finiinsaa jiru bira gahuu danda'uu qaba. Irraan deddeebi'ee dubbadha. Nama nutu qabsoo akkana godhaa nama nutu qabsoo akkana godhaa jiru osoo hin ta'in hawaasa ta'ee Oromoo ta'ee nama kallattiidhaan qabsoo kana finiinsaa jiru bira gahuu danda'uu qaba jechaadha. Uummata nagaatti dhumaa jira. Uummatni tokko hin balleessitu dhumaa jira. Kana waan ta'eef deeggarsi kun qeerroo qabsoo kana finiinsaa jiru Oromoo ta'ee qeerroo qabsoo kana finiinsaa jiru bira kallattiidhaan gahuu danda'uu qaba. Nullee hamma dandeenyetti akka gahuu danda'uu qabu nama dhugaa bira akka gahuu danda'u duuka buunee itti fufna. Gama birootiin immoo akkuma beekamu qabsoon iddoo lamatti qoodamaa jirti. Tokko warri biyya keessaa lubbuu fi deebisaa hin qabne wareega godhaa jira. Inni ala jirru ammoo waa lama qofa hojjechuu dandeenya. Tokko deeggarsa godhuudha. Lama biyya keessa jirru san mootummaa wayyaanee gabroonfataa ta'uusaa mootummaa hattuusaa ta'uusaa mootummaa karaa dharaatiin uummata fixaa jiraachuusaa kana uummata kana barsiisuu karaa kamiin barsiisnaa qaamota dhimmi ilaaluu akka investimentii adda addaa achirratti hin geessine akka dhaqanii dippiloomaasii adda addaa riileeshinshiippii adda addaa akka geggeessuu hin dandeenye lafa keenya irratti nama irraa fixaa lafa keenya irratti akka waliin hojjechuu hin dandeenye deeggarsa akka meeshaa waraanaa bitamee fi uummata keenya fixuu hin dandeenye kana sirriitti irratti hojjannee balleessuu danda'uu qabna jedha. Kanuma asumaan walga'iin kun kan itti fufutaa hanga qabsoon keenya bakka gahutti itti fufnaa deeggarsi godhamaa jiru kallattiidhaan nama qabsoo finiinsu bira nuuf gahuu qaba jedha. Kanuma galatooma injifannoon kan uummata Oromooti.